Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessi keessan Tolchaa Huseen Maddaatiin. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti qeerroowwan Oromoo hedduun waraana bilisummaa Oromoo WBOtti dabalamuun bilchiginnaatti yaaddoo guddaa ta'eetii jira. Odeessaa kana bal'inaan gama keessan dhiyeessa. Itti dabaluudhaan immootu boordiin filannoo Iskandar Naggaa mana hidhaa keessa taa'ee kaadhimummaan galmeessuuf nan rakkadhe jechuu kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti immootu pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden kallattiidhaan Dr. Abiy Ahmad akeekkachiiseetii jira. Isa kanas gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan immootu affeerraa kenna. Qeerroowwan Oromoo hedduun sirna bilchiginnaa kanarraa abdii kutachuudhaan egaan sirni kun dimokiraatii waan hin dandeenye fi sochiiwwan qeerroon karaa dimokiraasiin godhuu hundaan humna qawweetiin ukkaamsuu waan barbaadu fi nama humna qawweetiin nama ukkaamsuu barbaadu humna qawweetiin ofirraa ittisan waan ta'eef nutis bilchiginnaa humna qawweetiin ofirraa ittisuudhaaf qophii xumurreerra jechuudhaan qeerroowwan hedduun waraana bilisummaa Oromoo WBOtti dabalamuudhaan gara bosonaatti galaa akka jiran beekameetii jira. Bilchiginnaan dirree dimokiraasii dhiphisuun isaa balaa guddaa irratti fidaa kan jiru yoo ta'u balaawwan gurguddaa bilchiginnaa irraa dhaqqabaa jiru keessaa tokko qeerroowwan Oromoo duraan qabsoo karaa nagaa qabsoo dimokiraasii mootummaa abbaa irree yookaan mootummaa humna fayyadamu tooftaadhaan gara dimokiraasiitti fiduudhaaf yaalaa ture san dhiisuudhaan gara bosonaatti galuudhaan afaan qawweetiin mootummaa kana akka inni uummata keenya hin miine uummata kanarraa foon qolchine waraanni bilisummaa Oromoo aangoo akka qabatu biyya akka bulchuuf in hojjenna yaada jedhuun qeerroowwan hedduun gara bosonaa imalaa jiraachuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuun beekameetii jira. Isa kanaan guddaa kan yaaddooyte bilchiginnaan qeerroowwan jajjaboo nama ijaaruu danda'an tooftaa garagaraa baasuudhaan qabeenya itti kennuudhaan lafa magaalaa kennuudhaaf fi akkasuma aangoo itti kennuudhaan qeerroowwan gowwoomsuuf yaalaa akka jirtu hubatameetii jira. Qeerroowwan hedduunis bu'aa faayidaa lafa magaalaa fi mallaqa guddaa kennamuuf kanaan gowwoomanii qabsoo irraa duubatti akka hin deebineef yaadonni gama sooshaal miidiyaatiin tamsa'aa jiran ni hubachiisa. Keessumaayyuu namoonni tokko tokko bu'aa lafa magaalaa fi mallaqa mootummaan kennuuf kana ilaalanii yeroo qeerroowwan gurguruuf mul'atan tokko tokko hin jira. Keessumaayyuu warri qabsoo kaleessaa fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda adda duree taphachaa ture arra mallaqa lafa magaalaatii fi aangoodhaan gowwoome yeroo qabsoo isaa dhiisetiin mootummaa bilchiginnaa hojii dalagu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudhaan warri arra mootummaa kana mormuu yaada isaanii yeroo kennatantu mul'ata. Egaa mootummaan bilchiginnaa kanas ta'ii sanis ta'ii kufuun isaa hin oolu yoo karaa dimokiraasiitiin ka kufuu didu taate egaa karaa qawweetiin kuffisna jechuudhaan qeerroon hidhannootti galaa jiraachuun beekameetii jira. Inni kun mootummaadhaaf bowwoo mataa itti ta'ee yaaddoo keessa galcheetii jira. Yaaddoon mootummaa kana qofaa miti yaaddoon mootummaa hedduutu jira. Gama kaaniin Ameerikaanis mootummaatti yaaddoo guddaa taateetii jirti. Gama Ameerikaatti sinceessuun duratti gabaasa waa'ee Iskandar Naggaa tokko gurreessin buusa. Boordiin filannoo Iskandar Naggaa fa'aa kaadhimummaan galmeessuuf nan rakkadha jedhe. Murtee manni murtii waliigala federaalaa dhaddachaa ijibbaata lammaffaa obbo Iskandar Naggaa fa'aa kaadhimummaa galmaa'uu filannoo irratti dorgomuu akka danda'an ilaalchisuun murteessee raawwachiisuuf kan rakkatu ta'uu boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksise. Manni murtichaa pirezidantii Baaldiraas obbo Iskandar Naggaa dabalatee Sintaayyoo Chokkol Asteer Siyyumii fi Askaalaa Damseefaa filannoo dhufuuf kaadhimamummaan galmaa'uu ni danda'u jechuun caamsaa 24 bara 2021 murteessuu isaa ni yaadatama. Kana malees boordichi hanga caamsaa 27tti aanaalee filannootti ajaja barbaachisu dabarsuun haaluma murtee sanaatiin akka raawwatamu akka ajajus manni murtichaa ajaja dabarsuu ragaan boordii filannoo irraa argame ni mul'isa.
boordiin filannoo gama isaatiin xalayaa paartiin Baaldiraas Dimokiraasii Haqaatiif guyyaa kaleessaa barraa'een murtee dabarfamee raawwachiisuuf kan rakkatu ta'uu ibse. Kanaafis dhimmoota akka sababaatti eeree keessaa galmeen kaadhimamtoota akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 30 bara 2013 xumuramu, lotariin waraqaa bakka kenniinsa sagaleerra jiraatu murteessu baafamu, maxxansuun waraqaa sagalee xumuramuun hojiin gara buufataalee filannootti erguu yeroo dhiyoo keessatti kan xumuramu ta'uun beeksise. Kanaan dura paartichi aangaa'onni hidhaa irratti argaman kaadhimamummaan akka galmaa'aniif boordii filannoo gaafatee dhorkamuunsaa seeraan ala jechuunis himateetii ture. Dhimmoota paartichaa akka dhimma falmiitti kaasuu keessaa tokko labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartiiwwan siyaasaaf manuusaa filannooti. Namni kamiyyuu mana murtiitiin mirgi filachuu yookaan filatamuu isaa hanga hin mulqabnetti kaadhimamummaan galmaa'uun dorgomuun dhorkuu hin danda'aman jedhe. Manni murtii waliigala federaalaa murtee kaadhimamummaan galmaa'uu dorgomuu ni danda'u jedhu. Hordoftoonnis miseensonni hooggansa paartii Baaldiraas kunneen bakkuma jiran ta'uun duula na filadhaa akka gaggeeffatanii fi mana murtii gaafatanii ture. Haa ta'u malee murtee boordii filannoo hordofuun paartiin Baaldiraas barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti baaseen boordiin filannoo ajajaa mana murtii waliigalaa hin fudhadhu jedheera jechuun walgahii atattamaa waamullee beeksiseetii jira. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin mootummaan Ameerikaa Dr. Abiyyiin gadi hin dhiisuun likkii si galcha jechuudhaan itti dhaadatu isaa itti fufeetii jira. Haala Itoophiyaa keessa jiruun dhimmoota guddaa na yaaddessas jedheetii jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden rakkoo Itoophiyaa keessatti babal'atee qoodamiinsa sabaa fi naannoo bakkeewwan Itoophiyaa garagaraatti babal'atee jiraniin guddaa yaadda'uu himan. Ibsa White House roobii caamsaa 26 bara 2021 baaseen bulchiinsa Ameerikaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabu cimsuu akka barbaadu himaniiti jiru. Naannoo Tigraay keessaa qaamoleen lolaa gaggeessan martuu lolaa akka dhaaban Pirezidaant Baayiden dhaamaniiti jiru. Kana dura Baayiden haala naannoo Tigraay keessaa yaadda'uu isaanii White House ibsee ture. Ibsa Baayiden yeroo biyyattiin sababa dhimma Tigraay keessaan deeggarsa dinagdeef nageenya Itoophiyaa dhorkiteetti akkasumas biyyattiin fiizaa qondaaltota Itoophiyaa ugguruu beeksisteetti dhagahame. Itoophiyaan murtee Ameerikaa jalqabaa torbaan kana dhagahameen booda deebii kenniteen Ameerikaan dhimma keessoo koo keessa seenteetti jechuun himatteetti. Ta'us hariiroo USA waliin yeroo dheeraaf qabdu akka itti fufsiiftu himte. Pirezidaant Baayiden ibsa baasaniin sarbamni mirga namoomaa bal'aa tahee akkasumas haleellaa saalqunnamtii Tigraay keessa jiru fudhatama kan hin qabnee fi xumura argachuu qaba jedhan. Maatiin kamuu fi saba kamirraayyuu ta'e biyya isaanii keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuu isaaniif mala. Madaan siyaasaa humna meeshaa waraanaa hin fayyu jechuunis ibsaniiti jiru. Baayiden kanneen lola Tigraay keessaa qooda qaban lola dhaabuu akka labsan gaafataniiti jiru. Kanneen lola Tigraay keessaa qooda fudhataa jiran lola dhaabuu labsuu qabu. Humnoonni Eertiraa fi Amaaraa bahuu qabu jedhan. Itoophiyaan kana dura irra deddeebiin ibsa kenniteen lolli hin jiru kan jiru hooggantoota TPLF baqatanii jiran adamsanii seeratti dhiheessuudha. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa immoo ibsa yeroo adda addaatti baasaniin sababa walitti bu'iinsa jiruun deeggarsi isaanii danqamuu ibsaniiti jiru. Ameerikaan rakkoo Tigraay keessa marii siyaasaan akka furamuu barbaaddi. Qondaaltonni Itoophiyaa immoo kanaan walii hin galan dhaaba TPLF paarlamaa Itoophiyaa galmee shororkeessitootaatti galfame waliin mariin taasifamuu hin jiru jedhaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa waraanni Eertiraa Itoophiyaa seenuu yeroo hedduu ifaatti amanuu hin turre. Boodarraa amanuun Eertiraa yaaddoo biyya ishee sodaa waan qabduuf Tigraay seenuu ishee Itoophiyaan ibsiteetti. Boodarraa waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan biyyoonni lamaanuu ibsanii turan. Ta'us ammallee hin baane jechuun biyyoonni lixaa akka bahan gaafatan. Humni naannoo Amaaraa akka bahu gaafii kana dura Ameerikaan dhiyeessiteen garuu qondaaltonni Itoophiyaa buufachuun dhimma keessoo biyya keessa seenuudha jechuun balaaleffatan.
lolli akka dhaabbatu kan gaafatan Bayden lola kana erga bara 1980 yeroo duraaf Itoophiyaatti beelli mudachuuf akka jedhu gabaasa UN wabeeffachuun baasan. Torban kana Tigraayitti ji'oota keessatti beelli mudachuu mala jechuun UK'n akeekkachiifte. Beelli akka hin mudanneef keessumaa loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa deeggarsa namoomaa darbuu danquu hin qaban jechuun dubbatan. Qondaaltonni Itoophiyaa gama isaaniin deeggarsi namoomaa namoota deeggarsa barbaadan bira gahaa akka jiru ibsuun deeggarsi qaamolee garaagaraa irraa taasifamu garuu xiqqoodha jedhaniiti jiru. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.